Ijoollonni biyya ormaa keessa jirtanii of eeggannoo cimsaa. Yeroon ammaa kun yeroo ho'aati. Bishaan galmalee hodhaa, qilleensi isaas galmalee hodhaa. Bishaani shaaworii galuu miti harkaan qabachuun baay'ee ulfaatee jira jechuudha. Yeroo kana wanti lubbuu qabu kamiyyuu sababii ho'aatiif jecha ol bahaa jira jechuudha. Lafuma jiruutii jechuudha. Mee ilaalaa amma shinti beetii keessaa wanna ol bahee jiru. Shinti beetii kana anaa dhiquuf seenuu akkanatti argee nahee duubatti deebi'ee jechuudha. Erga gaafichaatiin deebi'ee shinti beetii sanas hin dhiqne achis hin seenne. Indoom shinti beetii kan korrayyuu itti fayyadamuun natti ulfaate jechuudha. Ofin shakka ganaa qorqoree boodan itti fayyadama jechuudha. Shinti beetii masa kan koosa keessatti hin agarreeyyuu jechuudha. Kuni kan jaartii fi hani ilma ishii keessattan arge kana bichaa miti isiniin maxxansa jechuudha. Sanii booda gaafa maqaas kilooriksii gaafa itti naqu akka duraa adiin socho'uu dide. Saniin booda ammas isaanis waamee itti hime jennaan kilooriksii haayilaandii tokko isa guddaa abbaa leetirii 5ti isa tokko itti fixanii jechuudha. Sanii booda erga itti fixanii booda cabsanii isa adii kana agartu miti isa caccabsaniitu keessaa baasanii jechuudha. Maaliif baay'ee tokko ulfaatee jira, baay'ee tokko hammaatee jira. Ho'i akka badaa ho'a warroonni maaraatti keessa jirtan hin beektu, warra biyya biraallee hin beeku. Yaa iddoo biraas warra biyyoota gurguddaatti malee akka biyya Arabaa kun waanuma ho'aa natti fakkaata. Kanaatiifuu bakka itti ho'i argamu of eeggannoo cimsaa akkanumatti argitanii liqettanii shinti beetii seentanii hin fayyadamiina. Yoo dhiqxu ta'ellee bifa duraan dhiqxan sanarraa of eeggannoo cimsaatii dhiqaa. Maaliif jennaani yeroo ho'aa kana nuhu ho'a keessaa mukayyafatti baqanna miti jire. Bakkeedhaa hojjechaa oollee yeroon ol seenu nama fakkeenyaaf nafa mukayyafa bana. Galmalee waan ho'uutiif jechuudha. Kanaatiif iyyuu of eeggadhaa warroonni biyya namaa keessa jirtan keessumaa warroonni biyya namaa keessa jirtan warri Itoophiyaallee akkasuma miti keenya utti beeyna isa biyyaatti jechuudha. Kuniini akka hin yaadamnee fi akka hin eegamnetti kan inni nama mudatu waan ta'eef kanaatiif iyyuu of eeggadhaa isiniin jedha. Barri kun hammaatee jira. Garuu nagaan dagannee lafa jirtanitti immoo nageenyiif jaalallee Rabbii isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Nagaa waan hundaa dursaa nagaa yoo qabaanne waan hundaa qabna. Nagaan immoo faaya jireenya keenyaati. Nagaan isinirraa hin dhibiini. Rabbi waan hamaa akka kanaarra isinirraa haa qabu isiniin jedha. YouTube koo immoo subscribe, like, share naa gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Yoo abbaan of eege, yoo abbaan ofiif iyye malee ollaan naman dirmatu jedhanii kan nama eegu Rabbidha. Rabbii gaditti immoo abbaa isaatu of eeggata jechuudha. Fitteen xinnoo guddaan qabdu wannuma namatti dhufetu nama dhiba. Biyya namaa keessatti nama dhibu immoo miti qeensa ofiiyyuu namarraa citu baay'ee namatti dhagahama. Kanaatiif iyyuu of eeggannoo cimsaa of hin dagatinaa isiniin jedha. Wanna ana mudatedha anarraa barattu jedhee tananii baay'ee rifadhe. Dhugaa Rabbi rifaatu guyyaa gaafa sanaa kaasee gammatti nageenya kiyya bakka akkasuma miti. Indoom halkan faana rifadha. Maaliif waan hin eegne argee sin beeku mana kana keessatti jarri kan koo kana haatuuti sansuur kan jedhan ishee xiqqoo akka biyya keenya maal jenna boombii jennaafi xiqqoo ishee garraan iyyuu iyyiti jaartittiin jechuudha. Ilma ishee bichaa kan hin sodaanne malee hundi mana kanaa hunduun sodaata. Gaafan kana argummoo an baay'ee rifadhe. An hantuuta yoon arge yunan iyya kana dhiisaati jechuudha. Hantuunni karaa inni qaxxaamurarra ijji gochuma jira yaadni gosachuma eega. Amma achi deemutti yoo rafata illee galgala waan hantuunni sun narra dabartu natti fakkaata. Baay'een sodaadha jechuudha. Ammoo san sodaatan du'aa sodaatan immoo du'an oolanii jedhanii. Kanaatiif iyyuu Rabbii gaditti immoo kan of eegu unuudha. Of eeggannoo cimsaa fitteen xinnoo fi guddaa hin qabdu isiniin jedha. Akkanuma amma ollaa keenyarraa jechuudha.
shinti beetii madhaqanii achi keessatti arge osoo qorqoru harka idde nan ajjeesa jeetu kilooriksii matti naqee hadoochee osuma nan ajjeesee cabseen baasa jedhuuti harka iddee harki isaa hamma wayii gahee jira jechuudha. Kuni maali? Nan ajjeeseen baasaatti ofii nyaatame jechuudha. Amma ammaatti namichi sun baay'ee dhibamaa jira. Maaliif qorichi isaallee akkasumaan argamu sinee galee baay'ee ulfaataadha. Kanaatiif iyyuu of eeggadhaa. Of eeggannoo jabeessaa. Wanta nuti xinnoo goone ilaallu gaafa nu qaqqabe waan guddaa ta'e nu mo'aa waan ta'eetiif of eeggadhaa. Bakka ilaaladhaa bitaan mirga keessan yeroo itti seentan akka amantii keessanitti warra pheenxee yoo ta'e maqaa Yesuus hin dandeessu jaati itti seenaa warra musliimaa bismillah jennaan kalas. Kanaatiifuu cimsaa of eeggannoo keessan dhugaa rabbi biyyi ormaa ormumaa warri har'a gaafa fayyaa qabnu maaloo koo maalii as achiin waaman sun jechuudha. Xinnoo ishee dhibamne jennaan nyaara isaanii nutti jijjiirama. Ilaalchi isaanii nutti jijjiirama. Kanaatiifuu yoo nu of eegganne yoo nu fayyaa taane yoo hojii keenya irratti saayilentii taane siirisii taane hojii keenya hamma hojjennutti hojii bareeddu hojii kabaja namaa kennitu yoo hojjenne hamma gaafa dhaqnee biyya keenya gallutti kabajamna jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jarri kun immoo wanna garaa isaanii itti gammadu nyaatuma mi'aa baqa nyaata yeroo hundaa immoo moobaayilii harka keessan irratti hin argin malee dasmaa sun hundumaa shaallaadha. Kanaatiifuu hojii keessan irratti siiresii ta'aa yeroo hojjettan immoo of eeggadhaa ofiifis yaadaa. Isaanumaan an gammachiisa jettanii gaafa of tumtan immoo ofii keessan illee dadhabbii isin irraan gaha jechuudha. Kanaatiif iyyuu ofiifis of eeggachaa hojii namaas sirna siraataan hojjechaa hamma gaafa bira jiranitti sanii booda kabajaan biraa galuudha.